Sami karrayyuu ilaala viidiyoo waraaba baarta. Sami manu morbe waqatoni. Assalamu alaikum. Welcome. Sami karrayyuu faana fataa jechaan jiru sabaruma keessa. Akkam garuu ati qoy. Nagaa tawaga. Akkamti dhufte har'a? Har'a waamchi kee afeerraa kee. Maalan afeeraani? Ofii fayyoo sin dubbisa malee uu jedhee maraate durba bichaa dhufee si dubbisa ani dhufee si dubbisuun qabaadhe ofii kuna. Shamarran bichaa si leellisaa ani dhufuun qabaa jedhee kuna nan fida warmaagineetti harkisee jechuudha. Nagaa kee bareedaatti fakkaata. Eessa nagaadha argitee miti? Bareedaadha. Egaa yaa fayyootii yaa galatoomii waamicha kee dursi galateeffadha. Bakka weelkaamiidhaaf gahaadha kuni. Sakaan immoo ofsi sirreessineetu fataa hin nagana nu eega. Kabaja yaa baaduu. Hayyee jira jirtu. Hordoftoota YouTube channel kiyya akkam jirtu. Nagaa keessanii nu baay'ee nagaa keenya gaa akkuma argaa jirtanii nama tokko qabadhee dhufee jira jechuudha. Sami karrayyuu jedhama na dubbisuu dhufee. Yaa yeroo baay'ee fayyoo dubaroota bichaan dhufanii yeroo dubbisan malee dhiironni yeroo dhufanii dubbisan YouTube kiyyarra hin jiru. Garuu Sami yeroo jalqabaatiif jechuudha. Yeroo jalqaba yeroo hin jedhu mana kana dhufuudhaaf yeroo jalqabaa osoo hin taane yeroo ndeellee dhufee na eebbiseera yeroo sana YouTube dalagaan turre har'a garuu akkanuma dhufee na dubbisuudhaaf na ilaaluudhaaf na jajjabeessuudhaaf dhufee jira jechuudha. Sami namni Facebook irratti wallaale tokkoyyuu jira jedhee hin yaadu. Sami eenyudha? Ofsiyanaa barsiisu maqaasaa maalisa? Hayyee galatoomi waamicha kee ati afeeraan gochuu keetiif galatoomi anis waamicha kee kabajee har'a mana keetti dhufuuf iddoon gammada dhugaa dubbachuu fi Sami karrayyuu seenaa addaa hin qabu. Seenaan koo isuma isin beektanii fi isuma isin agartanidha. Seenaa addaa hin qabu. Egaa fayyoo immoo kana duras mana ishee dhufee tureera. Isheellee dubbiseera. Maatii jaalalaati isaanillee maatii namatti tolanidha. Haa ta'u egaa isheen immoo har'a YouTube kootti keessummaa kabajaa taata. Achumaanis kottuu nu dubbisii naan jettee anis keessummaa kabajaa ta'ee argamee jira. Galatoomi siin jedha fayyoo. Galatarraa fi egaa Sami karrayyuu walaloo barreessaa kitaaballee dhiyeenya kana barreessitee maxxansitee tanatti fakkaata. Wantoota garaagaraa jechuudha. Wantoota haala uummata keenya deeggarsa ta'u, gargaarsa ta'u, barumsa ta'u jedhee yaada hundumaa maxxansaa oola jechuudha. Kanaaf immoo har'a mana kiyya dhufee jira jechuudha. Yaa baay'ee hin beekamne malee Sami karrayyuu YouTube's ni qaba. Dhugaadha. Akkuma beekamu egaa dhugaa dubbachuuf yaani jireessaa toora fuulduroo hawaasaa yookaas immoo miidiyaa hawaasaa Facebook kanarratti maqaan koo Sami karrayyuudha. Achuma irrattis hiriyoota jaalalaa, hiriyoota oromummaan walitti nu hortee fi hiriyoota namummaa dhugaan walitti nu hortee jechuun hiriyoota hedduun qaba. Gaafan jedhu ijoollee ani jaaladhuu fi namoota ani guguddoo, namoota ani kabaju, namoota dadhaboo wajjinis walii waan hin beekuu fi isheen fuuldura hawaasaa kanarratti egaa namoonni agas maraa egaa kan nan beeknes jira. Kan na beeku immoo na beeka. Kan achirrattis akkuma beekamu walaloo qoosaa darbee wantoota nama bashannansiisanii dubbachuun inni kun mandaata dirqama kooti. Hundaafuu amma immoo dhiyeenya kana immoo agas maraa ta'uu hin taane Facebook illee nan qaba. Facebook dhuunfaa YouTube dhuunfaa kiyya. Amma xiyyeeffannoo koo gara sanattis xuuxxataan jira egaa yoo Rabbi jedheefi. Gara sanatti dabarsuu fi akkasiidhaan siin jedha fayyootiya. Egaa Sami anillee Sami fayyoo asatti beektaa akkamitti bartee akkamitti obbiramuu fiddee weettanii Sami akkuma isiniin beekuttan beeka onlaayinii irratti jechuudha. Onlaayinii irratti amma tokkoon isaanii nan beeka hunda isaanii jechuudha. Facebookidhaan YouTubeidhaanis nan beeka. Isaan keessa Samiin tokkodha. Facebookidhaan nan baree garuu namni tokko nu gidduu jira ture. Namni sun yaa jiraatu iyyuu malee Sami kanan beeku Facebookidhaan garuu Facebookidhaan baree
yeroo ndee dhufee qatti jedhee mana dhufee na eebbisee harrammoo kun maatii waan taaneef jechuudha. Yeroo baay'ee miidiyaan kun fira namaan baay'isas nama ati cal jettee ilaaltu fira kee ta'ee argamuu danda'a. Hiriyaa kee ta'ee argamuu danda'a. Dhiyeenyi kee ta'e illee argamuu danda'a. Miidiyaa yeroo baay'ee waan baay'ee nama fayyada. Kanarra darbee illee ibsayyuu niitii nama arguu danda'a. Isa keessaa tokko ragaadha. Jiraan kan abbaa manaa naa ta'eyyuu feesbuukiidhaan. Dhugaa dubbachuuf egaa fuulduroon hawaasaa kun waa hedduudha. Kan sirnaan itti fayyadamuu fi faayidaadha. Kan sirnaan itti fayyadamneef immoo miidhaadha. Fuuldura hawaasaa gaafa isin jedhu feesbuukiin akkuma kana namoonni iddoon hiriyootaan beeku kanneen akka fayyoon kanan beeku jaarsa ishee wajjin beeka jira burqaa kun hiriyyaatiyya namaan iddoo jaalladhu feesbuuka hojiidha. Egaa fayyoon immoo ani kanan bareessee illee miidiyaa hawaasaa kana irratti han bare miidiyaan hawaasaa kun namoota jajjaboos hubachiisa. Miidiyaa hawaasaa jechuun yeroo baay'ee namoota sirnaan itti fayyadamanii fi namoota waan hojjetanii akkamitti akka godhanii fi waan tokko akkamitti akka maxxansa yookaas immoo maxxansi isaanii maxxansa bu'aa qabu immoo hin qabu yeroon koo wantoota hedduu qaba. San sana namni sirnaan itti fayyadame bu'aa ni qabaata. Akkasumas namoota sirnaan itti fayyadamneef immoo miidhaadha. Maaliif jennaan fuuldura hawaasaa irratti egaa waa hedduu argaa jiru. Oromoota hedduutu wal baraa kutaalee garaagaraa keessaa walitti dhuftee wal bartaa. Ilmaan Oromoo kutaalee hundumaa jiran hundumaa wajjin wal bartaa. Isaan sana immoo kanatti ittiin wal bartu inni jalqabaa Oromummaadha. Oromummaaf namummaadha. Oromummaan waan hundumaa dursaa namummaan itti aansaa. Egaa akkuma kana akka beekamu feesbuukii hawaasaa irratti namoonni wal jaallatanii akkuma mana godhatanii kun akka isaanii isinillee mana godhattee jirti. Akkasumas immoo chaalenjiiwwan waan baay'ee nama mudachuu danda'a feesbuukii hawaasaa irratti mudannoowwan jechuudha. Isaan sun immoo akkuma jiranitti jiru jechuudha. Hundaafuu yaa'u biyya lafaa irratti immoo mudannoo gaariin jira, mudannoo badaanis jira. Miidiyaa qofa osoo hin taane akkanumaan fuulaa fuulattu namni mudannoo badaan isa mudata gaariinis mudata jechuudha. Akka carraatti wantichi. Kanaaf haala kanaanii saamiin dhufee jira jechuudha. Amagaa waan tokko si gaafadha. Wanta gabaabduu wayii jechuudha. Viidiyoo keenya kana keessatti wanta kana dhaggeeffatanii waan isaan keessaa bu'aa tokko argachuu qabu. Callisanii maa dhaggeeffatanii bahuu hin qabanii. Shamarran yookaas immoo hordoftoonni yuutuubii koo jala baay'een isaanii shamarranidha. Isaanis biyyoota Arabaa keessa kan isaan jiraatanii. Kanaaf kallattii garaagaraatiin shamarran biyyoota Arabaa jechoonni garaagaraa yeroo jedhamu jira. Atillee kan dhageesse irratti lolteellee jiraachuu danda'anillee argeera. Kanaaf shamarran biyya Arabaa jechuudha yeroo baay'ee jechoota isaaniin jedhamurra kaatee maal gorsita? Ilaalcha isaanii xiyyeeffannoo fakkeenyaaf ati biyya keessa jiraatta waan ta'eef akka nama Itoophiyaa keessa jiraatutti waa isaanii beektu. Fakkeenyaaf akkamitti akka isaan jiraatan, akka maal akka isaan hojjetan, deelii yeroo hundumaa akkamitti akka isaan dadhaban hin beekamu garuu maallaqa argachuu isaanii beekama miti. Kanarraa kaastee maal gorsuu ni dandeessaa yookaas sagalee jajjabinaas haa ta'u gorsas haa ta'u waan isaan fayyadu tokko jechuudha. Egaa gara tobii dhugaa dubbachuuf gaaffii ajaa'ibaadha. Gaaffii kee kana akka humna kootii fi akka dandeettii kootii siif hin deebisa. Yeroo baay'ee shamarran Oromoo yookaas immoo obboleettii koo yookaas immoo obboleeyyan keenya hojiidhaaf yookaas immoo jijjiiramaaf biyya abbaa isaanii ta'anii kanneen biyya hambaa jiraniif dhaamsa ni qabu. Dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee shamarran biyya Arabaadhu. Shamarran biyya Arabaa jechuun anaa fi akka isaanii kaarayyuutti dubartii ogeettiidha. Dubartii jabduudha. Dubartii eenyummaa ishee fi maalummaa ishee beektee biyya abbaa isheetii baasee jijjiiramaa fi maatii ishee jijjiiruuf yookaas immoo ofii ishee jijjiiruuf akkasumas bor jireenya koo jijjiiraa. Jireenya koo jijjiiruu jechuun immoo waan guddaadha. Jireenya namaa jijjiiruu jechuun waan guddaadha yookaas immoo jireenya ofii yookaas immoo biimaa hin taane jireenya ofii jijjiiruuf kaayyoo qabaachuun waan guddaadha. Maaliif yeroo baay'ee ijoollee keenya biyya Arabaa jiran hedduun dhugaa an akka keeyyatti hedduu raajeffadha. Namoota jaboodha illee hin daala. Maaliif jennaan eenyu har'a namni tokko shamarran miti eeguma taansaa biyya abbaa ofiitii bahee hojjechuun hedduutti ulfaata. Garuu isaan yeroo isaanii kennanii
of kennanii namummaa isaanii kennanii biyya abbaa isaaniitti ba'anii biyya hambaa deemanii hojjetanii maatii isaanii jijjiiruun of jijjiiruun cimina guddaa yookaas immoo dandeettii guddaadha. Dhuguma dubbachuuf kun immoo wanta irra dhibaa qabaatu yookaas immoo wanta soboo tokko of keessaa hin qabnedha jechuudha. Maaliif biyya ofiitii kan ba'an jijjiiramaafidha. Namni tokko immoo kan inni hojii hojjetu namummaa isaa jijjiiruuf inni jalqaba eenyummaa isaa jijjiiruufidha. Inni lammataa maatii ofii jijjiiruudha. Inni sadaffaan yoo danda'ame biyya ofiif fakkeenya gaarii ta'anii biyya ofii jijjiiruudha. Shamarran biyya Arabaa jechuun immoo an akka kiyyatti dhugaa dubbachuuf namoota jaboo fi namoota ciminaa fi coomina ajaa'ibaa qabanidha jedheen fudhadha. Maaliif hirriba dhabuu jira, sa'aatii 24 dhaabbachuu jira, abbaa hormaatiin yookaas immoo namoota mana isaanii keessa hojjetaniin dheekkamamuu jira, hirriba gahaa dhabuu jira, jeeqama sammuu jira, jeeqama xiinsammuu jira. Sana hundumaa keessatti immoo sana hundumaa dandamatanii sana hundumaa cimina isaaniitiin dandamatan dadhabina otoo hin taane kun cimina. Maaliif jennaan namni tokko ofitti amanee waan hojjetu cimina isaatii raaja yeroo hundumaa gaarii isa godhu hamaa namni waan tokko hojjetu nama cimaadha. Kana hundumaa danda'aniiti kan isaan biyya kana keessa jiraatan garuu guyyaa gaafa tokko isaanii harka kennu argeen beeku isaan jechuun dhugaa dubbachuu fi hedduun isaarraa hedduun isaanii ajaa'ibsiifadha. Kun immoo irra fakkeessaa yookaas immoo irra dhibaa waan hin taane piraaktikaalii yookaas immoo ijaaf ijatti waan hin argaa jirudha argaas ooludha jechuudha. Akkasidha. Dhaamsi isaaniif qabu yoo jiraate yeroo baay'ee shamarran biyya Arabaa akkasi waa'ee kan akkas jedhu obboleessuma ishee biyya keessa jiru yookaas immoo obboleessuma ishee irra yookaan waan tokkoon ishee lole yookaas immoo waan tokkoon ishee arrabsuun namoonni feesbuukii hawaasaa irratti dhufanii jechoota akkasii daddarbatanii namoota dadhaboodha jedhee nama nahanii akka kiyyatti namni dadhabaan hin jiru addunyaa kana irra baay'ee wayi. Namni sammuu qabu hundumtuu nama cimaadha. Haa ta'u garuu namoonni jechoota fokkisaa darbatan yookaas immoo namoota jechoota fokkisoo shamarran biyya Arabaa jedhanii namoota dadhaboodha. Kana jechuun shamarran biyya Arabaa akkas goote. Dhugaa dubbachuuf afaan koo keessaa illee nan ba'u jechoonni akkasii maaliif haga humna kooti illee miidiyaa hawaasaa kootii irratti yookaan immoo fuuldura hawaasaa koo irratti nan barreessa. Cimina isaaniis haa ta'u maalummaa isaanii yookaas dandeettii isaanii nan barreessa. Kun immoo dirqama kooti barreessuun maaliif isaan obboleeyyan kooti obboleettii kooti haadha gorsituudha nama jabduudha waa hin amanuuf yeroo hundumaa gaarummaa isaaniis haa ta'u qeeqii yoo jiraate yoo hin qeeqita taate nama tokko sababa malee hin qeeqitu garuu waan itti naamaleetti isaanii qeequllee hin qabu. Maaliif isaan nama jaboo akka ta'e siif kaaseen ture jalqabumattu hundaafuu dhaamsanii isiniif qabu isaaniif qabu jabaadhaa namoota jaboo ta'a kana caalaa ciminni keessanii gaddeetti keessan haasawuun isiniin jedha. Isin jechuun isaan jechuun nama gaafa rakkoo hawaasa isaanii bira jirudha. Nama gaafa Oromoon tokko rakkatu, Oromoon kutaa tokko rakkatu, kutaa gara biraa rakkatu, Oromoon kutaalee Oromiyaa jiran hundumaa gaafa rakkoon tokko mudatu yookaas immoo kallattiin isa haa ta'u alkallattiidhaan rakkoon tokko saba Oromoo yoo mudate dhiphinni tokko yookaas rakkoon tokko yookaan gidiraan tokko saba Oromoo irratti yoo ta'e kan dursee qaqqabu eenyudha? Shamarran